Yeroo sosochii Noomoor yookiin duula Niga'aatti dhugaa Itoophiyaa addunyaaf kan beeksisan diiyaasporaan Itoophiyaa fi Eertiriyaa ammas wixinee labsii HR.6600 fi S.3199 balaaleffachuuf hiriira nagaa Waashingtan DC'tti geggeessaniiru. US Congress Council HR.6600 Teessoo mootummaa Ameerikaa kan ta'e Capitol Hill fuula duratti hiriira adeemsifame irratti diiyaasporaan Itoophiyaa fi Eertiriyaa bulchiinsota Ameerikaa garaagaraa keessa jiraatan hirmaataniiru. Lammiileen hiriira irratti hirmaatan kunneen wixineen labsii kun birmadummaa Itoophiyaa kan miidhuu fi walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa kan diigu waan ta'eef haqamuu qabaa jechuudhaan gaafataniiru. Council HR.6600 Council HR.6600 Reject. Qoqqobbii kaa'uun Itoophiyaadhaaf miidhaa malee faayidaa hin fidu. Labsiiwwan seeraa miidhaa geessisan fudhatama qabaachuu hin qaban kanneen jedhanii fi dhaadannoowwan biroon hiriira balaaleffannaa irratti kanneen mul'atan yoo ta'u, fuula duras duula balaaleffannaa cimsanii kan itti fufan ta'uu lammiileen hiriira irratti hirmaatan dubbataniiru. በኢትዮጵያ ላይ የሚወረወረውን ድንጋይ ኢትዮጵያን ወደ ታች ለመጣል ለማሳነስ የሚጥሩትን ለመቃወም ነው። Dhakaa Itoophiyaa irratti darbatamu Itoophiyaa miidhuuf qaamota barbaadan balaaleffachuuf baaneerra. Mootummaan ni muudama, ni bu'as. Hundi keenya hunda waliin kan jiraannudha. Biyyoonni Afrikaa fi addunyaa hedduun qoqqobbii yoo kaa'an argineerra. Garuu mootummaa yeroo tuqan osoo hin taane uummata rakkataa yoo miidhanidha kan mul'atu. Kanaaf uummanni rakkataan akka hin miidhamneef hundi keenya dammaqnee ni balaaleffanna. Wantoota Itoophiyaa irratti aggaamaman hunda ni mormina. ይሄን ስናደርግ ቴሮሪስት ብንባል ይሄን ስናደርግ አንቲ አሜሪካን ተብለን ብንከሰስ kana yoo goonu shororkeessaa jedhamnee yoo waamamne balaaleffattoota Ameerikaa jedhamnee yoo himatamne wanta nu gaabbisiisuu miti. Wanta dhufu hunda fudhachuuf qophiidha. Yeroo hedduu kan nu sodaachisan ta'us kan qabannee jirru dhugaa fi haqa ta'uu isaa ni beekna. Wixineen seeraa nagaa fi diimokiraasii Itoophiyaa yookiin HR.6600 miseensota Koongirasii Ameerikaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, wixineen seera kana deeggaru S.3199 ammoo Seeneetii Ameerikaatiin kan qophaa'edha. HR.6600